Yooyaa harka fuunee hordoftoonni koomediyaan Urgeessaatu irra deebi'uun nagaa keessan akkamnaa jirtu. Ani nagaa kiyyaan isiniin jedha jireenyi badhaadhaa ani nageenya. Simbiroo nageenya akkamii? Ani koomediyaan Urgeessaati. Kaayyoon viidiyoo kanaa koomediyaan Urgeessaa eenyu akka ta'e fi isarratti amma hojjechaa akka jiru kan isin yaadachiisu yoo ta'u, kallattumaan gara sagantaa keenyattan isin ceessa. Koomediyaan Urgeessaa tuub jettanii chaanaalii keenya haaraa warra taatan subscribe akka nu gootan kabajaan waamicha isinii dhiyeessina. Hordoftoonni koomediyaan Urgeessaa miidiyaa or YouTube koomentii keessaniin nu cinaa dhaabbattanii subscribe yoo gootan akka nu gargaartan kabaja guddaadhaan kan isin gaafannu yoo ta'u, baacoo akkasumas ergaa gaggabaaboo ta'an saayikooloojii xiinsammuu hawaasa dinagdee garaa garaa kan barsiisu irratti argamu yoo ta'u, miidiyaan keenya ammallee galtanii seenuudhaan subscribe akka nu gootan kabajaan isin gaafanna.